hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkam jirtu nageenyi keessan akkam hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa tarsiimoo mataasaa qaba akkuma tarsiimoo mataasaa qabutti immoo hojii maata mataasaatiin imaamata adda addaatiin iddoo itti deemuu qabu irratti deemaa jira kanaafiyyuu yeroo ammaa kanatti immoo riifoormii fi akkasumas immoo waltajjii yaa'ii mataasaa calqabee jira guyyaa gaafa 25 ji'a sadaffaa 2015 caasaa sabbataat irratti isa calqabaafteef sadarkaa caasaa sabbataat irratti yaa'ii tokkoffaa isaa hin gaggeeffata akkasumas kooree mataasaa gadi hundeeffatee caasaa isaa diriirfatee hojiidhaan immoo sirritti hojiitti galuu qabna caasaan hunduu hojiitti akka galutti balbala shanan irraayyuu sirritti riifoormii yeroo itti calqabnudha yeroon kuni kanaaf isinis bakka jirtanitti nagaadhaan eegaa caasoleen hundi keessan sadarkaadhaan kan itti deemnu qabna warreen sulultaan raayis kara sulultaatittis nu koottu jettan warri kara biraatittis nu koottaa warri jettaa jirtan galatooma waamichi keessan waamicha jaalalaati waamicha wal yaaduuti waamicha obbolummaati waamicha miseensummaati waan ta'eefiyyuu hin dhufnaa hunda keessan biraayyuu hin geenya agasitti obsaan akka nu eegdan jecha kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensonni caasaa sabbataa kan taatan martu keessan miseensummaa guutuu warri qabdan wanni olaa gahii walgahii san irratti isin hirmaachisuu danda'u waan lama qofaadha jechaadha kunis tokkoffaa miseensummaa waraqaa eenyummaa miseensummaa kan qabuuf akkasumas immoo nagahee sheerii keessan kuma kurnan keessan fixachuu keessan kan ibsu qabachuudhaan akka hoteela admiis nook addabaabayii gubbaarratti inkooriirraan gadi siqxaniitoo admiis hoteela admiisitti akka argamtan kabajaan isin yaamna gamoo tokkoffaa irratti hoteela irratti argamtu akkasumas hoseentan seensa balbalaat irratti sakatta'iinsaaf akka nu gargaartan akka nu deeggartan hundi keessan babbareeddanii hundi keessan ilaalcha gaarii naamusaan gaafii qabdan yaada qabdan walitti dhufnee yaada wal jijjiirannee riifoormii godhannee kooree keessan hundeeffattanii yaa'ii gaarii gumii gaarii sirmoonii gaarii gaggeeffattanii akka uffaltaniif asuma asitti waamicha koo isiniif dhiyeessaa kabajamtootaaf jaalatamtoonni miseensonni keenya nagaa wala agarru anumti nan argamaa wala agarraa injifannoo barii fi galtee gurguddaa bariituu isaa akkuma FB keenya fi akkasumas caffee miidiyaa irrattis akkuma hordofaa turtan galtee gurguddaa barii ta'uu keessaniif isin baay'ee carra qabeessota hundi keessaniyyuu galatooma bakka jirtanitti miseensonni hundi keessanuu obsaan nu eeggadhaa nu hordofaa waamichi keenya waamicha jaalalaa waamicha injifannoo waamicha tokkummaa waamicha gamtummaa keenyati kanaafis kan deemnuuf labsiin kun labsiin 985 2009 bayirratti hundoofne yaa'ii isaa gaggeessuu qaba kan jedhu irratti dhufnee jirra keessummaan adda addaa hin argamu miidiyooleen adda addaa hin qophaa'u isinis akka sirritti qophooftaniif akka dhuftaniif kabajaan isin yaamna galata guddaa qabdu ulfaadhaa jiraadhaa galatooma ajaa'ib